أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا يا ورين أماني جت يا ورين أماني جتشودا غاري دا هاين هاتن ليا جيراني خرو بود أنت منادا بود جتشودا سلان الذين آمنوا كن صفا جيراني خنافهم منسبين إسادي بي بك إن الرب فم مالي خنجم خنلتي قمر سالا عربا خنا amantichi isaan bu'e kana maal ta'uu qaba jenne yaa warreen amanee jechuu akkasiin itti dhufuu dandeenya jechuudha. Istaciinu استعينوا gargaarsifadhaadha. بالصبر والصلاة. Siin wattaa'u litta'kiid jedhanii dubbii tana jabeessuuf kan dhufan gargaarsa barbaada haradhaa osoo hin ta'in gargaarsifadhaadha. Bisabri jechuudha obsaan jechuudha. Obsaan gargaarsifadha. Obsi kuma jennetti sadii jennee jirra. Ibaaduma waa muraasa akka bisalaatti wastabir alayhaa jedha. Kanaafu jechuudha wama hojjetan kanarratti obsuu ja'a jira. Wama hojjetan kana ibaaduma tana jechuudha. Gama ajajaatiinis waan jiru. Gama gartee waan irraa uggurri kennamurraas jechuudha. Bifa saniin jechuudha. Irraa obsuu jechuu kaan. Kaan ammoo ibaadaa kaan irratti obsuu jechuudha. Kana qaba. Obsaan gargaarsifadhaa jedha. والصلاة Oguu rakkoon takka isinitti dhufte furmaata waan sanii wanni ta'u maali? Obsa. Wasalaati malee salaata illee gargaarsifadhaa jechuudha. Salaata. Salaanni kuni du'aa'ii jechuu osoo hin ta'in salaanni shari'aa islaaminaa keessatti waan Allahu akbariin jalqabamee salaamtaadhaan xumuramuu ja'a jira. Kanaafuu inni shari'aadha waan ta'eef kan quraantichi kan nuu kennu hadiisichi waan kan nuu kennu isa kana akkuma waaqimu salaata jennu sanii bifa kanatti ilaallaa salaata illee gargaarsifadhaa jechuudha. Maaliifi oguu rakkoon takka nama qabatte gama salaataa deebi'an. Akkuma Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa lola Badrii keessatti lolli sun dingata ta'e waan ta'eef hikma adda addaatii fi durfamee ta'e waan ta'eef isaan ammoo naggaadota Abi Sufyaan isaan deemu meeshaalee san jechuudha silaan irraa fudhatu yaalii godhanii jiranii. Hogguu wanti kun itti beeksifamtu jechuudha Muhammad alayhi salaatu wassalaam gama salaataa galee jira jechuudha. Akkuma san Nabi Ibraahim faanes gaafa Saara wajjin deeman jechuudha rakkoon hogguu isaan mudatte isiinis wadda'atteeti gara salaataa galte inninis ammoo bakka jiru sani jechuudha wadda'atteeti gara salaataa galee jechuudha. Kanaafuu jechuudha inni salaata bifa kanaan ifin gargaarsan jechuudha. Rakkoo takka tan argamte rabbuma kanaaf jecha rakaa lama salaata rakaa kaanis jechuudha gara toobaa istighfaaraafis akkuma san haajaa tana nuuf fixuufis jettee karaa adda addaatiin salaata kana salaatan jechuudha. Salaatanis gargaarsifadha. إن الله Allah مع الصابرين. warreen obsee wajjin tahaadha jechuudha. Allah subhaanahu wa ta'ala warreen obsee wajjin taha. Allah subhaanahu wa ta'ala warreen obsee wajjin tahaadha. Ma'iyyatan khaasaa ja'a jiranii maal muttaqiin maal muhsiniin je'eeti. Maan kun quraana kana keessatti hogguu deeman ma'iyyaa khaasaa kan deemu kuni gara torbaa jenneeti ilaallaa. Ma'iyyummaan ammallee wahismaa kuntum hogguu jennu innis ni wajjin jira. من نجوى ثلاثة إلا ورابع ولا خمسة إلا وسادسهم kan guutuu ummataati quba qabaa kan jennu jira. Isiin tun ammoo khaasaadha.
الله سبحانه وتعالى ورين أبسو وجين تهادا معية تليق بالله سبحانه وتعالى جنة أكساني أكا أممني توقو إسا وجين تهومتي إيه أما أممني توقو إسا توقو وجين أكا أرقم سنيمتي جودا معية خالقني جودا أمتوتا جالتو خنا وجين تو جنين لالا خان أمو دلي إساني سنرتي إسان قبل إسان قطعتو في wajjin jiraataadha jennee ma'iyyaan ahmanii sinii jirti. Kanaafuu Allah subhaanahu wa ta'ala warreen obsee wajjin ta'iinsa ma'iyyummaa isaan malu tahaadha jaa jirra. ولا تقولوا لمن يقتل isin hin jedhina liman yuqtalu nama ajjeefamuun hin jiina fi sabiilillah في سبيل الله karaa Allah keessatti nama ajjeefamuun hin jiinaadha. أموات Amwaatun jechuun hum amwaatun jechuun isaan suni dhumuudhaan ji'inaani jechuudha. Maaliif kabaru mazuuf hin jaa jiranii hum amwaatun jechuudha. Isaan suni dhumuun ji'in amwaatun jedhamu mayyee isaan sun dhumuudha dhumanii jiranii dudu'anii jiranii waan kana ji'inaadha ja'a. بل أحياء Bal hum ahyaa'un jennaan lakkii dhumuudhaa miti isaan suni jiroodha. Jiroodha. Warreen sabiilallah keessatti jihaada keessatti du'an kun jechuudha ajjeefaman kun isaan kun jiroodha. Allah subhaanahu wa ta'ala lakki isaan jiroodha. ولكن لا تشعرون ولكن لا تشعرون ammoo isin hin beektan duuba isini beekumsa waa xiqqisho ta'elleetu waa xiqqollee hin beektan jechuudha. Shu'urri kun akkanaati. Kanaafuu isin hin beektani isin hin galtu. Hayaanni barzakhiyyaan jira. Warreen gaarii dalaganis achitti qananiin jira. Warreen ammoo hamtuu dalaganis achitti qixaaxamuun jira. Hayaata barzakhiyyaa jedhani. Barzakhun ilaa yawmi yub'asuun akkuma Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jiru. Bifa saniini jira jechuudha. Walaa tahsabanna alladhiina qutiluu jaba biratti fi sabiilillaahi amwaatanii kana ati hin seyin. Balum ahyaa'un 'inda rabbihim rabbi isaanii biratti isaan jiraatoodha. Yurzaquuna jechuudha. Ni razaqaman jechuudha. Ni qanani'an jechuudha. Haa ta'u immoo jireenya akkaataa isaan jiran kana isin beekuu hin dandeessanii. Tana naa beekaa. Tun isinirratti simamus isin hin galu. Hanquma gartanii isinitti himuun gama dirqama ta'ee wantoota tokko tokko nu beeksisa malee inni kanaa kun ogguma gartan faa yoo beektan faa malee isin hin beektanii. Isin wanti isin galu yoo qaama fi ruuhin kun wajjin jiraate isin gala. Egaa ruuhin kun qaama gallakkisee akkaataa jireenya achitti itti qanani'anii fi itti qixaaxaman kun hin beektanii jaa jira. Akka kana. ولنبلونكم بشيء والله nuti isin mokorraa jedha Allah subhaanahu wa ta'aalaa balaa oguu jedhani mihinaa jechuu akka afaan amantichaa kanatti wallahi nuti isin mokorra bishee'in wahiin isin mokorra jechuu wahiini nuti kun isin mokorra jechuu waani obsitan moo obsuun dandeessan moo isa isinirratti qadaa godhamee jechuudha isinirratti argame kanarratti ni obsitamoo obsuu hin dandeessanii jechuu kanaan nuti isin mokorra bishee'in wahiin isin mokorra jechuudha. Sheen kun tanwiinni kun tanwiina taqliilaa jedhaniin gaariidha. Bisheen qaliiliin jechuu isaati. Waa xiqqishoo ta'een shaan qaliiliin waa xiqqishoo ta'een tanwiina kanarraa arganna saniin isin mokorra. وهذا كشون سمان الراخلة يو جنة من الخوف إن سنية جولا صدر راخته جيجو صدر راخته جيجو إن سني صدر راخته والجوع إن سني صدر راخته جيجو صداتو
maaliif sodaan kun waan akka bineensatis gaa waan akka xilaatatis jechuudha. Sodaatu irraa hatee jechuudha. Isa kanaani waa xiqqishoo isarraa ta'een isin mokkora jechuudha. والجوع Beelarraas kan ta'e jechuudha. Inni suni beelarraas jechuudha. Qochumaan namaa kun nyaatarraa qullaa ta'utu beela jedhama. Sanirraas waa xiqqishoon sun kan ta'e jechuudha. Bakka gaa wanni haxiin faan namatti argamtetti jechuudha. Rakkoon adda addaa sitti uumamtetti beela fogguu saaxilamti jechuudha. Sanirraas kan ta'e jechuudha. Waa xiqqishoon jennu kun. Wanaqsin. ونقص من الأموال Wanaqsin ammas ittisurraa hatee jechuudha. Inni sun ammas waa xiqqishoon sun ittisurraa hatee ittisuun sun minal amwaali horoowwan irraa hatee jechuudha. Horoowwanuma kanaa afaanni tokko tokkotti argamee waammaan duraan isin qabdan kun isin harkaa gariin isaanii rakkoon irra dhufuu jechuudha. Kanarraa hatee jechuudha. Gama biraatiin jechuudha dhiphinni kun zaahirallee kan ta'u jira. Sababa dirqama tokko tokko kan rabbii namarratti kaayitiin jechuudha. Sadaqaan hin dhiphiftullee yoo jenne gama galataa fi gara barakaa rabbiin keessatti godhuu fi khaliifaa waan san keessatti godhuudha yoo taate malee zaahira kanaan gartee wanti kennan suni wantoota irraa kenname kanarraa zaahiraan hir'atti waan ta'eef dirqamni kunillee sadaqaan dirqamaatis sadaqaan sunnaati keessuma seenaa jaajiran. Wasamaraat. والأنفس Walanfus ammas lubbuuwwan irraa hatee jechuudha. Hir'isuun suni lubbuuwwan irraa hatee. Lubbuuwwan kun fayyaa dhabee fa'aa du'uu fa'aa jira. Akkasumatti jihaada fa'aa keessatti ajjeefamuu fa'aa jira. Bifa kanaan lubbuuwwan namaa kunillee bifa kanaan inni isinitti ni argama jechuudha. Kanaan isiniin mokkorra jechuudha lubbuuwwan irraa kan ta'e. Wasamaraat. والثمرات Ammas jechuudha minat bil khaasi alal aammi jaajiranii ammas jechuun samaraata irraa kan ta'e jechuudha. Maaliifi amwaal jechuun suni silan samaraatillee keessuma seena jechuudha. Wasamaraati jechuudha midhaanawwan asaagiltootawwanii kanarraa kan timiraa fa'aa kan inabaa fa'aa kan biraa fa'aa kanarraa jechuudha kan ta'e jechuudha shee'in sun. Wabashir saabiriin. وبشر الصابرين Wabashir gammachiisi yaa Muhammadoo assaabiriin warreen obsootaan gammachiisi jechuudha. Warreen obsootaan gammachiisi. Kitaabni kan Muhammad yogguu jenne ati gammachiisi warreen obsan gammachiisi. Takkaa'u likulli man yaqdiru ala tabshiiri. Namummaan gartee gammachiisuu irratti danda'u tokko ati gammachiisi warreen obsanii. Obsaa san ka qaban jechuudha. Obsa gaa lubbuu ifii hidhuu jenneeti jirra. Kanaafuu bakka musiibattis kan obsan ibaadaa kanarrattis gabbara kanarrattis islaaminaa kanarratti obsanii dirqama isaanirra jiru yeroo dhufaa'u kan hojjetan gama biraatiin wantoota rabbi irraa dhoorgerraa kan fagaatanii lubbuu isaanii hidhan warreen obse ati gammachiisii jedha. الذين إذا أصابتهم Maaliif egaa insaan obsuun kun kan argamu musiiba irratti waan san taqabbalanii waan san qadira haaliqaa kana jaalatuudha. Rabbumaan irratti argamsiise jedhanii bifa kanaan obsuu danda'u qabu warreen gartee obsan kana. Alladiina bar warreen obsu jechuun suni إذا أصابتهم alladiina bargaa saabirtoota jechuun sun alladiina isaanan sanii luune. Isaanan sane jedheeti ta'ziima godhee bahamanii isaanan sane. Alladiina isaanan sunu إذا أصابتهم مصيبة إذا أصابتهم مصيبة إنسان وقوتو مصيبة تيتون تكوغو إنسان تيتو مالي في مصائب كان جدا مخانا الرأي تكتي نسي مصيبة جامتي إسين ماليو جنة وانتوتا جيتو دا نم إسيدان تكاتو لي إسيدان أزاتوتو مصيبة جامتي تيتون جدا قوني بسان تيتي مصيبة تيتون تكا قالوا خجل أنسانيت ورين أبسن جيتو دا
إنا لله إنا نتي لله الله في نتي الله في مال في الله في جتشون كوني nuti Allah gabbaruudhaaf uumamne jechuudha, jiraanne jechuudha. Akkuma sani jechuudha boodallee Allaha fi jechuun kun Allahumaatu nu uume nuti kan biraatii miti kan uumamneefis gabbaru. Innaa nuti duuba ilayhi وإنا إليه راجعون nuti immoo karuma isaa qofa deeffamnuudha jechuudha. Karuma isaa qofa deeffamuudha. Maaliif guduraallee isumaan nu uume akka waan biraa dhufanii tokko fakkaate jechuudha. Nuti ammas jechuudha gara isaa deeffamuudha. Guduraallee isumaan nu argamsiise. Ifumaaf nu argamsiise. Gabbarumsaatiin nu argamsiise. Wallabii adda addaatiin ammallee jechuudha kan sa'aadaadhaaf uume, kan qaceelloodhaaf uume, kan shaqaawaa kan uume jira. ولذلك خلقهم جاء خنافو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جنة خنافو نتمس يجودا قروم إساق وفتي ديبودا أكت خافم متي نخافمنا وقو خافمان إني غاري دلق غاري إساتين غارة تغلفمي جنة تغلفما هون أمو همتو إساتين أدبمي جهنم غلفما جاءني بفخمان يجودا خجأن كان ودين أفسيجود أولئك إسانان سن عليهم إسان الردي تاتو دا جيشون إسانان سن إسان الردي تاتو دا جيشون إسان التاتو دا صلوات من ربهم جيشون صلوات ربي إسان الراتي جيشون أكنا جيشون ورحمة جيشون تاء صلوات خنا سلام رحمة الله وبقون الجرا أرأمو مال قونا فارون ربي إسان الراتات فارون ربي إسان الراتات ربي إسان الرات فارسون في الملائل على جمع قرر ديسان كيست مليكوتا كيست إسان الرات فارسون إسانف تاتو ورحمة رحمن اللي إسانف تاتو لجيج الله سبحانه وتعالى إساني رفته اللي انتاتو لا رحمة قدات يجودا وأولئك إسانان سني هم المهتدون كانوا مقفاتو أجهدوا لدوبا وأولئك إسانان سني هم المهتدون هم إسان مقفاتو المهتدون أجهدوا ورين أجهدوا قبل غرا خرا غرتي حقات warruma gartanii musiibaan tun ogguu isaanitti argamte musiibaa tana taqabbalanii jaalatanii ammas jechuudha qaaluu innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun warreen jedhan kana isaanan kana jedhaa jira jechuudha. إن الصفا والمروة gaariidha inshaa allahu bifa kanaani deemama nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam bakka jireenya ruuxawwan jechuudha shuhadaa'otaa kanarratti iliyyiina jala eega galte booda kanaafu keessawwan gartanii bararootaa jechuudha magariisa kan ta'an jechuudha waan akka xayyaaratti isaanin bararu jechuudha sanirraa kaatee gara ganamaa bobbaatee jannata keessattis mara jannata kanarraa nyaataa ooltee achi boodan jechuudha kara bakka sanitti akka deebitu jechuun ahyaa'uun jechuun bifa kanaan jechuudha akka himamaa jiru ta'utu hadiisa keessatti bifa kanaan tafsiirri isaa dabra jechuudha. إن الصفا والمروة إن الصفا غار صفا jedhamu suni gaarri safaa jedhamu jechuudha. Gaarrotii makkarraa gaara beekamtii qabu. Inna safaa safaa gaarri jedhamu wal marwata. Gaarri mallee marwaa jedhamus jechuudha. من شعائر الله
gaarri gartee marwaa jedhamus jechuudha. Inni safaa jechuun kun akkuma argaa jirru jechuudha. Dhagaa mucucaata siidaa dhagaa mucucaataa jennee ilaalla jechuudha. Inni marwaa jedhamu kun dhagooleen isaatis jechuudha laafinaa fi kan akka qabdu ta'utu jira jechuudha. Bifa kanaan ilaalama. Kanaafuu gaarri safaa jedhamuu fi marwaa jedhamu kun min sha'aa'irillaahi jamu sha'iiratiin jennee mallattoota hajjiirraa jechuudha. Mallattoota jechuudha gammaan tana alaama manaasika hajjii jedhan kana mallattoota diinii Allahaa isirraa jechuudha. Mallattoota diiniin Allahaa ittiin mul'ata argattu sanirraa jechuudha duuba. فمن حج البيت mallattoota diinii Allahaa jechuudha. Safaa fi marwaan maaliifi faman hajjal beeyta namni beeytii Allahaa san hamilee miiqaatarraa hidhatee hojiilee naannoo sanitti dalagamtu hamilee hachi dhaqee jechuudha. Namni beeytii Allahaa hamilee aw i'tamara أو اعتمر aw i'tamara أو اعتمر gaariidha. Hajji jechuun lugatan alqasdu jedhaniin. Hajji jechuun lugatan alqasdu jedhan. Gama shari'aa islaaminaa kanatti miiqaatarraa hidhatanii hojiilee hajjii kan rabbiin karaa godheessan bakkoolee isiin irratti dalagamtu san irratti hojii san achirratti raawwatudha jechuudha. Faman hajjal beeyta namni beeytii Allah hamile aw i'tamara takkaa'uu kan ziyaare jechuudha. Beeytii Allah kana kan ziyaare jechuudha. Umraa jechuun ziyaaraa jechuudha. Ammas jechuudha hojiilee achitti hojjetamtu umraa kan jedhamu sanii kan dhufee jechuudha. Falaa junaaha alayhi. فلا جناح عليه Isarratti hin taane isa sanirratti hin taane diliin isa أن sanirratti hin يطوف بهما diliin isa sanirratti hin taane. Falaa junaaha alayhi diliin manii sanirratti manii tamaraa fi man hajjal beeyta aw tamaraa sanirratti diliin hin taane. Maal keessatti an yaxawwafa bihimaa أن يطوف بهما gaariidha. Asluu yataxawwafa jenna. Iddoo bihimaa jechuun beeynahumaa goona. Iddoo safaa fi marwaa sa'ii godhuu keessatti iddoo safaa fi marwaa sa'ii godhuu keessatti sassaquu keessatti iddoo safaa fi marwaa sa'ii godhee jidduu isaanii fiiguu keessatti dilii irratti hin taane jechuudha. Diliin qabu inni kun. Maaliif kana dilii kana irraa dhabamsiisa yoo jedhan warroota yeroo saniin keessatti dilitti yaadetu jira jechuudha. Akka Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam himutti jechuudha. Maaliif ansaarota garee lama isaanii gareen takka immoo isaafi fi naa'ilaa jedhaniiti taabotanii jira. Taabota sanii warri hidhate amrii jaahiliyyaa saniin keessatti safaa fi marwaa kana sa'ii godhe jechuudha. Inni kun eegammoo inni gartanii hajjii fi umraa kana dirqama rabbiin godhe booda har'ammoo yoon fi gartee sa'ii ka goonu taate waan kana gaafa jaahiliyyaa san dalagaa ture yaadni jedhamuuf dilii sodaatanii jiran jechuudha. Bakka tanaaf dilii dhabamsiisa. Inni tokko immoo warreen safaa isaafi fi naa'ilaa taabotan achirra jiru sanii fi hidhatiin wanni achirra jiru sun taabotan sun taabota biraa waan ta'eef isa biraatii hidhadhee isa biraatii masa'ii ogguun godhe rabbuma ogguu duraa hidhadheef kana taabotan kan hidhate kanaaf jechuudha. Amrii jaahiliyyummaa sanuma keessattuu safaa marwaa kan dalanne ta'e jechuudha sa'ii kana. Kanumaafuu jara lachuunu warri ogguu duraa isaafi fi naa'ilaa hidhates warri gartee isaafi fi naa'ilaa hidhatiin kan gartanii ogguma sanuu rabbii biraatiif jechuudha sa'iin godhu ka biraatu asirra jira jechuudhaan irraa if qusataa ogguma duraatu jirus jechuudha
isaanuma sun cuftinu sa'ii kana godhuu qabdanii maalifi har'a gara amantaa islaaminaatiin akka godhamu murteeffamee jira. Inni duraan achirra jiru sunis ilaalamu inni hogguu duraa gartee amri jaahiliyyaa keessatti irraa fagaatan suniif sanii jecha irraa dhaabbatanis ilaalamu har'a nuutu kaaye. Dini isarratti hin taane iddoo isaan lamaanii sa'ii godhuu dhabuu keessatti wanni je'ee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dilii kana dhabamsiisuuf isa lamaan kanaaf ja'a jirre jechuudha. Ammoo inni immoo sa'iin dirqama. Eenyumaaf dirqama? Warra umraatiifis dirqama. Warra gartanii hajjii bichaatiif dirqama. Warra walitti gartee qiraana godhuufis dirqama. Jennee bifa kanaan akkasitti ilaalla jechuudha amantaa islaaminaa keessatti. ومن تطوع خيرا gaariidha. ومن تطوع خيرا دقاو إن قام وهي ومن تطوع نمي ترى أولي خيرا جيتشودا خيري تكدلا بودان غاري تكدلا بودان فإن الله namni tola oole jechuudha khayran gaarii dalaguudhaan namni tola oole فإن الله فإن الله شاكر عليم shaakirun jechuudha galatoonfataadha nama tola oole san galatoonfataadha jechuun ni shakkara jechuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jechuun irraa qeebala jechuu keessatti فإن الله سبحانه وتعالى شاكر شكر على جيتشون إراك إبلا على جيتشو خيستي عليم الله سبحانه وتعالى بيخادا نما قلتني غاري دلقو لن طلعوا نسان إراك إبلا إلا شكرا إلا بيخادا جاجر خانا دبتو نساجان دلي وني لبمسيسا بي ساني جنجر فمن تطوع خيرا جتشون كوني إني تطوع إني سنة لا جتشو لا متجا سعي في سعينكم بين سفر المروة سعي قولون كوني سنة لا جتشو متجا مالي في عشان ما جتي الطواف بهما دوبا قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد يجوع أن يدع الطواف بينهما جد خنافو طواف يدو سلماني لكسون انجروا إن الله كتب عليكم سعي فاسعوا يا رسول عليه الصلاة والسلام خنافو خذوا أني مناسككم جاء خنافو تلك أمه بل إني تطوع جيتون تبرؤ طلعوا واني وجه من تكان جيتون وانو مخاجو ما يجودا ورفقي لكم قاتي جاجرا إنه قن سري دامتي دام لغتي إنه قن السنة جيتو قن التطوع ما واجبني التطوع ما طول ما أولو جاجراني بفصلين لعلم جيتودا أكسل لعلا ذلك أموا جنيتي لعلا سعي في مروى جدو سفر مروى جدو سعي قلوانها إن الذين يكتمون إسانان دوسان ما أنزلنا من البينات waan nuti buufne isaanan dhoysanii wanni nuti buufne suni min albayyinaati jedhamu bayyinaatiin hujjawwan mul'atu taaterraa wanni nuti buufne suni hani taate jechuudha. Wanni nuti buufne suni hujjawwan mul'atu taaterraa hani taate warreen dhoysan jechuu waan nuti buufne sani kan dhoysan jechuudha. Allah subhaanahu wa ta'ala maa jee bahama kun isa tafhiimaa kajaan kana guddisaa jira jechuudha. Wanti suni waan guddaadha. Wanni nuti buufne kuni
Kanaafu jechuudha waan nuti buufne isaan nan dhoysa min albayyinaati hujjawwan mul'attu taatirraa waan nuti buufne isaan nan dhoysayya. والهدى Eenyu wanni horii dhoysu kun hogguu jenne Yahuda fi Nasaararraa argamee jaajjira. Yahuda fi Nasaararraa argame. Haatattiin ammoo maalifi itibaarri bu'umuun lazima laaf khusuus sababi jaajjira. Maalifi isaan bichaan dhoysuu bicha osoo hin ta'in eenyummaanuu dhoysuu hin qabu. Eenyummaanuu dhoysuu hin qabu. Akkuma Usmaanii fi abbaan Hureyraadha. Haatattiin tan walollaa ta'anii fi kitaabillaahi sila jiraatuu baattee hadiisa silaa amma odeessinu kana silaa nuti waan odeessinu kan jedhu eenyumaafuu qabate. رفشان سورة خالد والهدى لا رتج فيرنا أما إيش Yaadha eenyummaanuu dhoysuu hin qabudha jechuudha. Aliflatu mu'min lafzi malee laa baqsu sababi jennee ilaalla. Ali yaa Rasuulallah jennaan haala jamii ummati kulli jedha Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Ali khaasa walakum jechuudha amma jedha Sa'd ibn Abi Waqqaasis. Maalifi Yahudaa Nasaaraa bichatti jechi qabuu hin qabnu jechuudha. Maalifi eenyummaanuu kana jalas ni seena jechuudha. Warri dhoyse warreen dhoysan waan nuti buufne min albayyinaati hujjawwan faga mul'attuu taatirra waan nuti buufne isaan nan dhoysan walhudaa. والهدى Aceellorraa waan nuti buufne isaan nan dhoysanii من بعد ما بيناه eega nuti duuba isa san gargar baafne linnaasi للناس namaaf eega nuti gargar baafne kadhoysan في الكتاب kitaaba keessatti eega nuti namaaf gargar baafne jechuudha. Maaliif Tawraatiif Injiil keessatti eega nuti namaaf gargar baafne isaan nan dhoysanii jechuudha duuba. Amma gaa kitaabni kun Tawraatiif Injiilillee haa jennu malee keenya kunis keessa seena jira. Eenyummaa hadiisnillee keessa seena jira. Maa kana keessa jechuudha. Maaliif jechuudha wanti irraa fudhatanii jechuudha. Aannan kun haa kaafira keessatti takka buute isaan bicha irratti gabaabbattii jechuun hin qabnu jechuudha. Maalifi Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kallaa barraan alaa quluubi maa kan yoksibuuna ifumaafu dalalfatee jira jechuudha. Kanumaafuu bifa kanaan laaluu barbaachisaadha. Kanaafuu min ba'di maa bayyannaa eega nuti gargar baafnee linnaasi namaaf gargar baafnee bilkitaab kitaaba Tawraatiif Injiil keessatti jechuu bicha osoo hin ta'in jinsuma kitaabaa keessatti eega nuti gargar baafnee keenyas keessa seenaa jaajira. Kutubni munazzalaan cuftinuu numa seentii jaajira. أولئك Isaanan suni يلعنهم الله Allah subhanahu wa ta'ala isaanan sani rahmata ifirraa isaan san fageessa. Isaan sani ويلعنهم اللاعنون Ra'anuma ammas isaani abaara allaa'inuuna warreen abaarus isaani abaara jechuudha. Warreen abaarus isaani abaara. Eenyummaanu warreen waa abaarus isaani abaara jechuudha. Maaliifi namarraayis maleekotarraayis mumtoota ammas jechuun jinnirraayis eenyummaanu warreen amantaa kana qabate والناس بيئتها دبتا لعنة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خناف جيتشولا ورين أبارز إساني أبارا وأن هما لو انتقوني إلا الذين تابوا ورين دي بأمالي توبتاني دي بأمالي وأصلحوا أسوسا الرابع خدي بأمالي وأصلهم ملي خطلشم ملي واني بليسان وانو قدر الرسول أن بليسان سان خاني غرتني أمان تنتلشم ملي وبينوا خغرغر باباسم ملي وان رسان سان خربين كتب إساق يسد
arraba ergolee isaa irratti gargar babaase san kan dhoysan san ka gargar babaasan malee jechuudha. Maaliifi eenyummaanuu waan takka yoo dhoysee jiraate akkanumatti toobaan jedhamu. Waan san deebi'ee sirreessuu qaba. Waan san deebi'ee ibsuu qaba. Uummata gartee irraa dhoyse san irraa ibsuu qaba. Bakka tana'anii oguu duraa naan mul'anne takka naan mul'atteetuma akkumatti isinirraa dhoyse jedhee waan kana lafa kaa'uu qaba. Tooba tanaa wajjin wal qindeessee dubbataa jira. Yoo bifa kanaan taate malee akka rabbiin isaaf hin araaramne ta'us abaarsa kana jalaa isa kan baane ta'us agarsiisaa jira. فأولئك أتوب عليهم isaan nan gartanii irraa deebi'anii tolchanii gargar babaasanii ibsanii saaxilillee ifillee godhanii bifa saniin ha ibsan kuni jarri kuni fa'ulaa'ika isaan nan sun أتوب عليهم Nagao. إنك يا ماما فأولئك إسانا سنتوب عليهم أن إسان لتن توبة ديبيا جاء الله سبحانه وتعالى وأنا التواب الرحيم وأنا أن دوب التواب إسهدو ديبياتي الرحيم إسهدو رحمة قداتي يون أبومان كن ديبي وان كان خسر ريسو تاتي أن دوب واني إساف قرتي إذن فنجرو جاء جر الله سبحانه وتعالى قرونا مجي لفا إفا بلسا وانتوتا أسسان وانتوتا رجيسسان ibsuu qaba bareechee ibsuu qaba ogguusani tooba bareechuu inni katoobatu taate bifa saniin ani irratti deebi'aa jaa jira. Inna alladhiina kafaruu gaariidha. Wanti kun akkatti ilaalamuu qaba. Waan guddaadha. Gaaf tokko wanti takka takka namatti ni fakkaatti. Namatti fakkaattee lakki wanti kanaatuni wanti sunillee wama baasati haaroma seente wanti kun lakki imaanuma jiraawi jechuudhaan biyya gadii gaafa jiru sani wanti takka kaate. Kanaafu edaa wanni kun kitaabni kuni mata matatti hogguu salaatarraa bahan kana matatti kadhatuu sana edaan du'aayin ni qeebalamtii ji'ee kaayee du'aawwan jiru kun edaan matumaaf kan kadhatan tokko malee inni tokko kadhatee kun jalaa aamiin ji'u jechuun salaatatti maxxante. Ala salaata kanarra achii buqqaate malee. Wanti kun sirrii miti maalikillee ni dhoorgaa wanti tun bida'aadhaa jee namni tokko lafaa ka'e. Lafaa kaana lakki du'aa'uma kanumatti jirtu sana namuu irra qaqqara'eeti du'aa'iin tun ni jirti maaltu dhoorgee jechuudhaan haasame. Eega haasame boodan namuu duuba deebi'ee hogguun filaalu achi boodan kitaabni daawwan kana kamatu quute jechuudha. Bid'aatal muttasilati كيف قلت بداية الكيفية المتصلة بالصلاة جئتم إذا مالك اللين كاسي كتابنا ورقود اللي أكا شريط المدي خنفاء جئ لما تدل جرا إذا كخاسني اتسام شاطبي خجا مكونس خاسي جرا جيج وان كان أبودرا في فابريس عن دليل التفيد النوان سن آمن إيقمت آمن بودن قابوت فنجر دون نقبات إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم دي قد مسانتو دي بني قندي شيكوتين بيت اللي هو جان حاجاني نتبا لبوتي نباسو قامنا وان كان همو قامنا چتي دي بني همو قامنا جرسان تنور أرغتي جراتو رجل جني وان كان همو قامنا جاني لفاقا شيكوتين غري غري فو أن نفاق جنگان وان كان وانجو isinummaan dhaqaadha ja'a haji'uutu keessatti argame jechuudha. Maaliif inni kuni bifa kanaan yoo taate malee araaramni gama haaliqaatti akkan argamne ta'uu waan kana lafa kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf inshaallah bifa kanaan laalamuu qaba. Inna alladhiina kafaru
إن الذين كفروا warreen kafran وماتوا wamaatuu kani du'an وهم كفار haala isaan sun kaafirtoota tahanin jechuudha. Haala isaan أولئك kaafirtoota tahanin عليهم لعنة الله laale oduun islaamahin jechuudha. Oduman islaamahin kufrummaa san irratti kan du'anii jechuudha. Ulaa'ika isaanan sun aleehim عليهم isaan irratti haa jiraattu لعنة الله abaarsi Allah irratti haa jiraattu jedha Khaliqni subhaanahu wa ta'ala. Abaarsi Allah isaan xardii godhu jechuudha. Allah subhaanahu wa ta'ala rahmata isarraa isaan xardii godhee isaan fageessu irratti haa jiraattu jedhee abaarin darbate Khaliqni. Wal malaa'ika والملائكة eeyyee abaarsi maleekota illeen isaan irratti haa jiraatu. والناس أجمعين Wannaasi abaarsi namalleen ajmaciina jechuun cufa haala taniin eenyu fi eenyu baana Allaa fi maleekotaa fi namas baana keessa seenan jechuudha. Ajmaciina cufa haala taniin Allaa fi maleekotaa fi namnis jechuudha. Akkuma kana gaariidha min jinnati wannaasi waan jiruuf naasii kana jala mu'mintoonni jinneetis ni seenan yaada jedhamu jira gara amantaatti jechuudha. Kanaafuu ajmaciina cufa haala ta'anii abaarsi isaan irratti haa jiraatu. Khaalidiina fiihaa خالدين فيها abada haala ta'aniin duuba jirru. Abada haala ta'aniin fiihaa isii keessatti jechuudha. Isii keessatti jechuun kun maali? Ibidda keessatti jechuudha. Ibiddi kun duuba mala'anumaa dura jira malee asitti ibiddi hin jiru ture. Ibidda kana la'anii kanaan isarratti qaceelchuun kan godhame jechuudha. لا يخفف Anhum al'adaabu لا يخفف عنهم العذاب azaabni isaanirraa duuba hin laaffifamu. Azaabni isaanirraa hin sablifamu jechuudha. Warreen kufrumarratti dhuman kana azaabni isaanirraa hin sablifamu jechuudha. Waa xiqqoollee ولا هم ينظرون akka kana. Maaliif jechuudha hogguun fi azaabni tokko gara azaaba tokkotti illee irra jijjiiramu ni jira. Hanguma jijjiiramu san keessatti akka namni makluuqni hogguwaan takka jijjiiru waan saniif san jidduun banaa taatu tun hin jirtu gama Khaliqati. Kanaafuu yeruma cufaa'u azaabni kaan yaxufuuna beena beena beeminaan. Kanaafuu jechuudha azaabotii adda addaatiin kan qixaaxaman ogguu tokko ogguu kana ogguu yeroo takka tanaan kan qixaaxaman kun yeroo tana keessatti illee banaan hin jiru. Guyyaa jiranii isaanirraan sablifamu hin laaffifamu azaabni walaa hum yunzaruun. ولا هم ينظرون Isaan sun ammas qaba hin qabaman jechuudha. Qaban qabamanii. Qaba hin qabamanii. Maaliif jechuudha akkuma uzurii faa xiqqoo falmatan faa jedhanii kanaafis jechuudha qabni isaanii hin qabamu. Akka uzurii hin qabnes ni beekan jechuudha. Maaliif maaziraan isaanirraa dhumee jira beeka Khaliqni subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu qaba hin qabamanii. Nazara kanaatu amantaa islaaminaa kana keessatti tokko isa kana. Tokko immoo hamaanaa laalchatu jira. Tokko immoo hamaanaa eeginsaatu jira. Maqaa mallaalanii amanticha kana qariina irra qaceelchaa naannoo jiru irratti beekamtuu asirratti balaagaa quraanaa kanaatiif mala jennee kamtu haqiiqiidha jennee bifa kanaan laallaa isaa waa qaban qabamaniin akka kana. وإلهكم وإلهكم gabbaramaan keessan إله واحد gabbaramuma tokko jechuudha. Rabbiin keessa rabbuma tokko. Kabiraa hin jiru. لا إله إلا هو Waan naannessatan dhaaba qaxu alaa iqi shirki jira. Wantoonni shirkitti nama geessu cufaa'u wanta bara kan tirarraatan cufaa'u gallakkisuu qabdanii. Maaliifi wanti ammaan durallee egaa Allaha egaa bayyansee namaaf gargar baasee ha jennu kunis kadhussuun hin ta'uu haraam jennu kunis isa amrii toohidaa kanaatu sadarkaa tokkoffaarratti seena. Bakka kanaafi aatantiin tuni
dhuftee jennaan. وإلهكم جتشورا جبر مان كيس ربين كيس إله واحد جبر متوكو خناقات لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله جتشون معبودا بحق انتاني حق خنقان تاني جنة خبر خنقونا خنقان تاني إلا هو إسا ملين تاني جتشو الله ملين تاني الرحمن الرحمن إني الله سني والرحمن إني دوبا إسا الدوري فتاته إسا أمانيل إسا أمانتاك أبو في خان أمانتاك أمنيل ليف دير متا خمتي رفاي الدوري فتا خمتي الله سبحانه وتعالى الدوري فتا خمتي الرحيم الرحيم مؤمن توتا بامو الدوري فتا خمتي جيتشو الرحيم وكان بالمؤمنين جاء خناف جيتشو لا وكان بالمؤمنين رحيما جاء خناف إني رحيم جاء مقوني مؤمن توتا في الدوري فتاخته الدنيا في آخرة قيست مؤمن توتا في الدوري فتاخته الحمد لله أمو مؤمنة خنتي في خم مؤمنا تين اللي الدنيا مقفا قيست جيتشو لا لفتا خنتي جيتشو إني معفو الحمد لله سنة أما كرمتي أبو روبوسي أبو جيتشو لا قامان تنا رزقي تخنوس أبو إلمان التخنوس جرى خنا من تان قبن جي إسان كان ردي الله سبحانه وتعالى إساني رفتون أبو جيتشو مالي في جيتشو لا حسب الدنيا وانت وما وانت خيس جبتو فنجرو إسي خانا بفخانا الله أكدت أدان دي بفنا جيتشو لا أمنتمان تفسير الرواتين أدان دي بفنا جيتشو منيقى أستاذ متى إن شاء الله جزاكم الله خيرا كامل بنات